Kun radio Nuran Hudati. Radio Nuran Huda sagalee ummata bal'aati. Nuran Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuran Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله كركارس ربي قدراتين سجنتاتين يتا إن شوال لي دمجاه بركم تقوفي دي بافوري فافتم توقع كلاكب سجرا جون كل أسديت بركم لما فدي دما كلاكب سملاديا تكاهو وتبجي كل توكم بركم لما فكل لما كلاكب سبيكين يتسنف ديهاتو سجنتا قويا كمثال كبني ديهان نجر قبيلين سجنتا رأى كيست سنف ديهي سنو قبي جارما إسلاماتي في برنوتا كتا قل قلوتي جلق برتي أودي فنو أباس مدقي سونيجل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi keessan badhaadha kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuural Hudaa odeeffannoo juun 18 bara 2020 sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessuun lennaa Abbaas Minal Islaam. Odeeffannoon keenya kamatsaa Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'ee 3,954 gahee jetti. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa irra baaseen sa'aatii 24 dabre keessatti qorannoo laaboraatoorii namoota 4,853 geggeesseen nam 195 irratti vaayirasiin koronaa argamu beeksise. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee 3,954 gahee jira. Namoota kanneen jidduu 90 dhiira 105 ammoo dubartoota akka ta'anii fi umriin isaanii ammoo 185 ta'uu ibsame. Namoonni 195 lammiilee Itoophiyaa ta'us gabaafame. Iddoon jireenya namoota kanneenii ammoo 144 jiraattota magaalaa Finfinnee, 12 naannoo Amaaraarraa, 12 naannoo Tigraayirraa, 7 naannoo Affaar kanneen biroo 7 immoo magaalaa Dirree Dhawaarraa yoo ta'an namni 4 naannoo Somaalee, 4 naannoo Oromiyaa, 3 naannoo Gaambeellaa akkasumas 2 immoo Hararii irraa ta'uu ibsi ministeerichaa ni addeessa. Dabalataanis lakkoofsi namoota dhibee kan irraa bayyanataniitis 934 akka gahee fi lakkoofsi namoota du'anii ammoo 65 gahuu gabaafame. Hanga har'uwaaree boodatti guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota dhibee koronavaayirasiin qabamanii 8,800,000 4,455,503 dabruu mirkanaawe. Namoonni 4,443,651 ol immoo bayyanachuu fi yoo xiqqaate namoonni 452,039 immoo dhibee kanaan addunyaarraa kan godaanan ta'uu fi irra hedduun Ameerikaa, Biraazilii fi Raashiyaa irraa ta'uu gabaasni John Hopkins University irraa argamni mul'isa. Biriitaaniyaan qorichi dexamethasone jedhamu dhukkubsattoota COVID-19 lubbuu baraaruu danda'a jetti. Qorichi baay'ee rakas ta'ee fi salphaatti argamuu danda'u dexamethasone jedhamu dhukkubsattoota COVID-19 haala yaaddessaa keessa jiran lubbuu baraaruu danda'a jedhame. Qorichi kun carraa du'aa dhukkubsattoota meeshaa ittiin harganan yookaan ammoo ventileeter jal jiran harka 1/3 kanneen oksijiinii jal jiran ammoo carraa du'aa isaanii harka 1/5 xiqqeessaa jedhame. Hoogganaan qorattoota fayyaa Yuunivarsiitii Oxford Profeesar Peter Horby akka jedhetti haga ammatti qorichi du'a COVID-19 haalan xiqqeessuu danda'e kan qofa. Kun ammoo argannoo guddaadha jedhe Profeesar Peter. Odeeffannoon keenya kan ammoo jilli abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa qondaaltota bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay waliin mari'atan. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa dhaabbilee amantaa Itoophiyaatiin durfame waldhabbii mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay jidduu jiru ilaalchisee araara buusuuf qondaaltota bulchiinsa naannichaa waliin mari'atuuf salaasaa dheengaddaa gara magaalaa Maqaleetti imalan. Jilli kun qondaaltota bulchiinsa mootummaa naannichaa bakka bu'oota paartii mormitoota naannichaa fi hooggantoota waldaalee siivikii waliin dhimmicha irratti waltajjii cufaan kan mari'atan ta'uu gabaafame. Bakka bu'aan jila abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa marii gaggeeffan booda oolmaa marichaa ilaalchisee gaaffii deebisaa raadiyoo Dooche Welee waliin taasiseen hooggantoonni bulchiinsa naannoo Tigraay hooggantoota mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsaniiru jedhe. Itti aanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Abrahaam Takassat immoo gam isaatiin rakkoo siyaasaa akka biyyoolessaatti mudatii kudhaaf waltajjii araaraa fi marii sabaaf sablammoota biyyattii fi paartiilee siyaasaa hunda hirmaachise barbaachisaadha jedhe. Gaafii godinni ummata silxee akka naannoo ta'uuf dhiyaate irratti mariin gaggeeffame. Manni marii ummata godina silxee gurraan dhallaan barkum 2012 gaafii godinichi bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa jalaa akka bahuuf ummanni dhiyeesse raggaasisuun man marii naannichaaf dabarse ture. Haalum kanaan guyyaa kaleessaa gaafii ummanni silxee dhiyeesse kan galmaan baasuuf waltajjiin marii bulchiinsa godinichaan qophaa'e
iddoo bakka bu'oon uummataa man marii federaalaa fi man marii naannoo argamanitti kan geggeeffamu ta'uu odeeffannoon waajjira kominikeeshinii godinichaa irraa argamne addeessa. Marii kana irratti waggoota 20 dabran keessa hojiiwwan godina uummata silxee gam misoomaatiin hawaasummaatiin siyaasaa fi diinagdeen galmees irratti kan mari'atamee fi hojiiwwan hojjetaman kunniin immoo fedhii uummataa guutuuf gahaa waan hin ta'iniif misooma fi fedhii uummanni misoomaaf qabu galmaan baasuuf gaafiin uummataa deebisaa argachuu akka qabu kan ibsam ta'uu gabaafame. Qaamoleen kanaan dur waltajjii marii uummanni godinichaa naannoo ta'uuf dhiyeesse ilaalchisee uummata mariisisan gaafii uummataa qaama ilaallatuuf dhiyeessuu dhabuu fi maqaan godinichaa gabaasa manni marii federeeshinii godinaalee naannoo ta'uuf gaafatan jechuun dhiyeesse keessa dhabamuun kan uummata mufachiis ta'uu ibsame. Marii kana irratti kan argaman bulchaan godinichaa obbo Alii Kadir faayidaa fi gaafii uummanni silxee naannoo sab silxee ta'uuf dhiyeesse galmaan baasuuf kan of duuba hin deebine ta'uu dubbate. Hirmaattoonni marichaatis gaafii uummata godinichaa kan galmaan baasuuf hoggantoonni fi uummanni waliin ta'uun akka hojjetu qaban dhaamsa dabarfatu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa kan Juun 18 2020ti. Amma immoo odeeffannoo biyya alaa irraa argan san dhageessisa. Kooriyaan kaabaa doorsisa Kooriyaa kibbaatti dallanuun biiroo waliinii daangaa irra jiru barbadeessiti. Kooriyaan kaabaa fi Kooriyaan kibbaa lol waggaa 50 dur geggeessan booda hariiroon biyyoota lamaanii waggoota lamaan dabran fooyyee agarsiisee ture. Kanuma hordofuun walqunnamtii isaanii cimsuuf jecha bara 2018 waajjirri waliinii daangaa biyyoota lamaanii irratti banatanii turan. Haa ta'u malee mariin biyyoota lamaanii fi Ameerikaa jidduutti jalqabamee ture eega fashalee asitti hariiroon Kooriyaa lamaaniitis deebi'ee boora'uun sadarkaa hamaa irra ga'uu gabaafame. Qondaaltonni Kooriyaa kaabaa qoqqobbii Ameerikaan biyya isaanii irra keetteen mufatan dallansuu isaanii Kooriyaa kibbaa irratti ibsatu kan jalqaban ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Haaluma kanaan Kooriyaan kaabaa ibsa torbee dabre keessa baasteen Kooriyaan kibbaa mormitoota bulchiinsa Kim Jong Un biyyattii keessa qubsiisuun deeggaruu hatattamaan dhaabuu akka qabdu yoo didde ammoo tarkaanfii waraanaa kan fudhatan ta'uu akeekkachiistee turte. Kan hordofuun salaasa dabre Kooriyaan kibbaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii kan sochii waraanaa irraa akka bilisa ta'u waliigalamee ture keessa dursitee humna waraanaa isii bobbaasuu fi qophii ta'uu akeekkachiifte. Sa'aatii muraasa booda ammoo Kooriyaan kaabaa waajjira waliin qaban bombiin barbadeessuu qondaaltonni waraana Kooriyaa kibbaa beeksisan. Odeeffannoon hintadhumaa pirezidaanti Tiraamp wixinee labsii dararaa musliimoota Wiigaar irratti raawwatamu dhaabsisuuf koongireesiin dhiyeesseef mallatteesse. Koongireesiin Ameerikaa dararaa mootummaan Chaayinaa musliimoota Wiigaar irratti raawwatu dhaabsisuu fi Chaayinaa irra qoqqobbiin akka kaa'amu wixinee qophaa'e jidabrri sagalee mormii tokko alatti deeggarsa guddaan dabarsuun pirezidaanti Tiraamp akka mallatteessu Waayit Haawusiif ergee ture. Haaluma kanaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp arbaa kaleessa wixinee dhiyaateef kan irratti mallatteessuun raggaasisee jira. Qabxiilee wixinee kan keessatti ibsaman jidduu mootummaan Chaayinaa musliimoota Wiigaar dirqiin kaampilee keessatti ogguruun leenjii faallaa amantaa isaanii ta'e kennaafi akka jiru sa'aatii dheeraaf hojiilee humnaa akka hojjechiisuu fi akkasumas musliimoota biyyattii qofa ilaalchisee qajeelfamoota hamaa tahan baasee raawwachiisaa kan jiru ta'uu sanadichi ni addeessa. Dhiibbaa fi dararaa musliimoota Wiigaar irratti raawwatamaa jiru kan dhaabsisuuf bulchiinsi Tiraamp qondaaltota mootummaa Chaayinaa kanneen kallattiidhaan dararaa kan keessaa harka qaban adda baasee koongireesiif akka dhiyeessu. Akkasumas dhaabbilee Ameerikaa ta'e kanneen biyya biroo qaamota dararaa kan keessaa harka qaban waliin bifa kamiinuu hariiroo akka hin tolchin akka to'atu wixinee seeraa kanaan ajajamee jira. Mootummaan Chaayinaa gama isaatiin Ameerikaan dhimma biyya keenya keessa galuu hin qabdu jechuun mormee jira. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turtii gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiyeessiteef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo alhada dabre dhiyaateef murtii sheekni keenya Dr. Luwaal Islaam nuuf dhiyeessan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisee halaala qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبلوان قبرة الربي
dhaggeeffattoota hordoftoota TV Nuur al-Hudaa keessaahu warreen pirogiraamaa dhaddacha jaalalaa hordoftan bakkuma jirtan cufattu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyyannan tanteessan tagama xiyya geessee deebisaan isiidha akka armaa gadiiti. Eegalama pirogiraama keenyaatti obbolowwan keenya dhiiraa fi dhalaanis warreen gartee gammachuu pirogiraama kanarraa qaban gammachuu isaan qabanii fi akkuma san dhaamsa namoonni garii karaa keenya durfatan akkana jedhan. Hedduu isin jaalanna rabbiif jecha hedduu pirogiraama keessanillee jaalanna warreen gartee pirogiraama kana qopheessanii gaggeessaniif akkuma san warreen sheekan keenya warra fatwaadhaan dhaabbatus ni jaalanna. Hedduudha fayyadannee heddumarraa arganne hedduutti milkooyne hedduu waan hedduurraa itti qaceellee akkanumatti jabaadhaa itti nuufufa rabbiin isinirraa haa jaalatu. Walumaa galattuu jee obboleessi keenya kuni hedduu du'aa ideessanitti haa jamnaa. Gabaabinumaan waa hunda dura obbolowwan namni tokko waan ittiin nama jaalatu qaba. Irra caaltuun irra fiinxeen namni huwwannetti wal jaalatu rabbiif jecha. الحب في الله والبغض في الله جاللتي وهم لما نمتك يوغرتي ربي بجي جالتيس تلتو خير مدلقوف أكما سن نمتكو وغج بيتوس همتو مدلقوف إيغا برسيتي إجبات ربي يجبو جاللتي تندوبا جال عبادة تربي نمرة جالتو جاليني ربي نغرتي إساب جيتشا نجالتن ربي إسنها جالتو akkuma san gartee waan dhageessanii baratan warratti fayyadamuu kana malleef bu'aa buusu rabbiin isin haa godhu. Warreen gartee pirogiraama kanaan dhaabbatanii gaggeessanis rabbiin isaanirra haa jaalatu jennituma rabbi kadhanna isin cufaafu. Akka jettu obboleettiin teenya takka mee jara keenya dhaggeeffadha keessaa hoo dhiirti. Waan ajaa'ibaa ta'e dhaggeeffadha. Pirogiraamni kana keessatti gaafiin tun yeroo duraatiif narra baate akka mataa kiyyaatti. Akka jettu obboleettiin teenya tuni fedhii rabbiitiin hin biyyarraa bahe duuba akkumaan beektiin namni jiru waan jiru hojjeta biyyarraa baane jedhanii laal duutinis naman dhiiftu heerumninis fuuninis naman dhiisu jetti. Duuba akkasitti nama tokko wal barreetiin nama tokko gartee heerumee akka gaadhanna jaalataa akka gaariittiin isa jaaladhaa jette. Duuba eega hartee isin lachuu akkana wal jaalattan taateen rakkoon teessan maalii jedhanii gaafannaan rakkoon tiyya jette. Dhaggeeffadhaa jara keenya dhuguma saniin rakkoon tiyya jette obboleettiin teenyitu. Duuba hoggaanii fi xuriin laguunatti dhuftee anin tuni nin jijjiirama jette. Jaarsa jibbuus haa ta'u if jibbu haa ta'u waan nyaatanillee jibbu haa ta'u. Akkanumatti bilbiluu nama kanatti aaruu akkasuma garaan na gubatu abbaa manarratti bobbahu mudhii qabadhee mataatti lululu sigalee kaniin beekumsa waan kana keessatti akkanaan ta'a if hin beekneen duuba haalli kanaa kuni na mudata jette hogguma cofaawu garuu rakkoon bakka tana jirti jette obboleettiin teenyituni. Odoo akkaan haala gartee akkana na godhu kana. Dhuguma saniin hoggaan ani waa isatti himadhu naa dhugoomsee haala xiyya kana naa amanfatee abbaan mana kan kooti waa naa nafne jette. Haala kana nan beeku jette. Kana keessatti duuba hijaawee foolisaa jijjiirame yookiin na dha'u yookiin na tumuu yookiin gartee hiikaa uumuun fakkaana cufatti rakkooti janaa wallaaluun narratti bobbahaa jette duuba. Hoggaaniin guyyaan hangi gartee xuriin laguuna jirtu hunnarraa dabarte. Ilmoo namaa ta'uu kiyya if beekeetiin sadeen gadda guyyaan Ahmed akkas jee fuuldura dhaabbadhee waatti fudhadhee sin dhawajee huccuurra baqisu san maaliin ta'e jeetiin fitti seenawee yaa boogaa ani fayyumaa xabi'aatan rabbumaa waliin na uumeeti waajibban sakheetii fi maraatullee miti dhiifama naa godhii jedhani jettee duuba. Akkanumaa wajjin
hoggaan baatii takka booda haalli kun dawraan tun na dhufte bakkuma sanittiin haalli kun na jijjiirama abbaan mana kootii kun wahuma kana naa beekuu dide haala kana isaanaan beeku anaa waan kuni waan aniif godhuu miti beekamte hinaan jetta maal naaf dhaamtan abbaa mana kiyyaatiif oo maal dhaamtanii jette obboleettiin tajjitooti Allahu akbar taduraati deebisaan yaa obboleeyyan kan koo keeysaa khadhiira khadhiin itti dubbachaa jiru lubbuu kiyyarraa eegalee wanni obboleeytiin teenye dubbatu tuni namoota dhalaa adda addaa bultii jijjiirrate dhalaa lama sadii mee bultii wajji jaare gaafadhaa odeeffadha akka wanni kun dhugaa ta'uu siidhaa beeytan duuba wanni obboleettiin teenyetu haasoytu dubbii dhugaadhaa ta qoshaashan qabne ta huuban qabne jechuudha kanaaf jecha irra hedduun dhiira dhalaa fuudhiinsa kana malee xabi'aa siidhaa jaartiin tiyyatu yeroo tam jijjiiramti yeroo tam aalti yeroo tam aarti yeroo tam gartee garaan isii gubata yeroo tam haalli isii jijjiirama maaliif jijjiirama gizuma isin gammachuu qabdu malee irra hedduun nama warra gartee jaartii saatana xabi'aan beeyne jira akkuma san odoo xurii laguu qofaan tahin intalti dhalaa takka obbolawwan kan kuu keessaa dhiiraa isin intalti dhalaa yeroo gara ilmoo gara godhattees jijjiirama guddaa itti dhufa aaruu nama arrabsu waa tumu waa caccabsu ilman tumu sigalee akkuma san gartee waan asin arkanne faa abbaa manaatiin naafidi waan nyaatan waan dhugan jettee waan fagoo faa barbaadu akkuma san gartee xabiyaan dhalaa waan kana keessatti hedduu wal dhabdi ta'u gara haalli kana itti dhufee inumaatu haala duraan qabdu bira fayyaa fi mirqaanaa fi fedhinnaan itti dhagahamuu fi irtottolchuu fi shukkuumuun itti dhagahamtu jira geriin ta'u haalli kun itti dhufee akkamma waggaa garaa godhattees biyyee nyaachuu mee odeeffadhaa maalirraa dhufa na biyyeen qaama namaa kan keessaa wanni sibiilli irraa uumamu biyyee viitaamiin fedhee haa ta'u waan irra teetu waan san si jaalachiisa namni oggoo waan mi'aawu jaalatus waan gartee santu irraa eegate yoo isa gudda barbaade sani kanaaf ilmaan namni nama tahe tokko kadhiiraa dhalaa yeroo xabi'aan si jijjiiramtu yeroo xurii laguutii fi yeroo gartee gara qabdu rabbi sodaatu dhiirti sigalee beekuudhaaf qabna jechuudha tanaaf jecha yaa obbolowwan dhiiraa obboleessi keenya jaarsa gartee obboleettii teenya tanarraa eegallee rabbii keessan sodaadha jarri gartee nuti mana fattiin jala qabnu kuni akkuma abbaan keenya fuudhetti isii tana fuune isiin tun hoo rabbi ganama gartee haala kanaan isii uume waan isin if keessaa fiddumi waan firra barbaaddu miti hoggaa haalli kun gartee haalli xiyye kun akkana naa beeki namaan jette haati mana waan san isiif beeku waan akkanaa naan hin jiin ana waan akkanaa natti hin fidin sigalee dhalaa wajji dubbiin guddisin dhalaa wajjiin hin qoflin dhalaa wajjiin akkanaan tahin suuraa dhalaa jawwaala keessan kaayyatin waan akkanaa dhiisi xabee qabdu gajaartiin tee sitti himatte waan kana dhuga fudhattee kabajaa bultiitii fi kabajaa isiitiis tiisuudha qabte jara kana waan kanatti yaaddoo qabte akkuma san intalti dhalaa yeroo wartee xuriin lagaatti jirtu xuriin lagaa hoggatti dhufte tagaraansi kun ciramuu jira ta olin kaane jira tagaraan lafa fiiduu jira ta nyaata dhugaatiin feene jira tagartee haalli adda addaa irrina viitaaminii waan kun isii mudatu jira kanaaf jara kana gartee haala isaanii beeynee fi yeroo isiin gartee haalli kuni itti dhufe xurii laguutiin ta'uu garatti ilmoo godhachuun ta'uu isaaniif jara waan kana beekuu qabna waan kana maas intalti tuni eegaan an fuudhee bultii wajjin jaarrarraahi wanni kun itti dhuftee hoggaa gorra isaanii jirtu hadumrummaan jirtu ha ilmoon qabne fayya qabdi yoo xurii laguu taate malee garatti immoo fuutee jijjiiramuun eegasi bira dhufte sirraa waan kana fuute sababaa keeti tajaarsa jibbituu jira tajaarsa jaalattuu jira ta odoo garaa qabdu jaarsi kuni guyyuu wajjin rafuu feetuu jira ta waan kana hin feene jira xurii laguu keessatti akkuma sanii duuba jijjiiramni kun waan dhalaan gartee if keessaa fiduu miti
وان أوما وجين ديمو وان سيسيلا وان سوان كان قم تشيسو خفل تشيسو تبتشيسو إسيف أوسو خيسك وفجرة ورقرتي أكنا شوفا وان بين برتي كدبين تلقاته بيهو ربين هاي الدميسو ورين أكنا اللي هالغنا ربين إسان الرها أوفو وجنا شمركي قافل إتأنتو أكجتو وبلي سخيتو قوقافتا أنين كوني نمتو قوغرتي خمقالا خيريات كيس قبطو وجي تونس تكو مدوبا أرجو ما نسبة كماجين نمار في اللينين نهاجي دوبا مشكلان تيتن هركانا قبدو إباداتنا هنجبي سوجي صومنا اللي أكسماجي أنا أمو ربي جارتنا خينجي جارتين تيتوني صلاة الرتلي صومنا الرتلي أكو مثلا سنة لرمضان بوداس نتيفتي إيمان نسيجبا سيالي أنا مو إيمان نخيخون دبادا أما مو حالا نمجرو خان خيجتي ودومان أكن الجرو فياد أبي كبانا دوامي من چيسا منان جرا فراش الران جرا جارتين تيا تغتين هذا هيتو تنا تجاجل تو إسيراتو من نما دلقي بلتيرت اللي نغرغارا جرا ونين إسين الرابر بادو تدرا ربي خيانا ربي ناخدتشو خنان إسين الرابر بادا أجا أبليس خينيا تدراتي أبليس خينيا تدراتي فياد أبون كان كي في ربي تيني تك تلميسا ربي نكوبان سيكابون سخوان الراء بشان تليل فكتا سمر خالق إسا خوان إني درك أمر رجولي إرام فتي المنا ماتي تلو خلبو ساتين تلي خاك ربي سام بيني توكو ربي نكوبان سيكابي أكا خرسا ديبتي فيان دوران اتبونو في تنين قرتي اتين وقتالو شفاس ربي تهركاكا أكا ربي بيتوف ربي سكبي دوبا هاتو وني ربي خي تدرا شكروك عبدو ربي سيها لخنا خسالات قرتي عبادة ربي جبيسني جارتي كان ربي سيخنون ودونا ما ربي خبور فموتاتي ربي خي شكرتي جارتي تنا اللي جدي فتشون جريسون سيرتوري جرو أتي أمو دعائم بربادا جتيتي أكو مجانيتو أبان إفدوي إفندن دمو جاني إفكان يسيتي إفر ربسيتي تاك تدرا برا غرتا ورا مقالا رياض الربسيتي أني اللي رياض بخيسان جرا سيجلي بيا غرتي ركتا غرغار أوفي dhaaba adda addaa bira dhaabbachuu fi warra miidiyaa bira dhaabbachuu fi rakkataa furuu fi cinqii dhuftu cufa wal bira dhaabbate akka aadaa biyyaatti namni kuni fuudhaanis taaziyaanis wal boharsee wajjin jiraachuu yoo feete magaalaa Riyaad keessa bakki isin jirtu warreen as dhufee milkaawee deeme warreen gartee goototarraa namoota abalu jehanis yoo lakkooyne جوهر قافة في أكم الجلي ورقرتي ميديا براتيس أكو مثلا قرتي حمزة بورانا ساتو رايا أبا منشهاتو أكو مثلا نور اللود هاتو مي ورين وان قرتي خيري أن بتشاجرا شوفه بكر رامل كاون ورا بوليتيكا اللي قافدا بكي غرغارسي رابو ايسا اوديفا بيتنا خيس بي علماء نجرو بي هيو نجرو بي قرهي وني ادادا جرتو خيستي انما عباده سنقبو جتي بي نمتا كنا جرو خنا خيستي حواسني كنا جرو خيستي في ممكن توكو غرتي يفربسو تلميسا بيتنا خيس نمينا ما غرسو خو رابره نجرو جچو سيلام أكو مثلا دوبا تناف وني قرتي ركو قدون أكتي فرف ستاتي إبادان كابو صلاة هن كابو جتشوكي برسا لاني أبلي سخينيا انت لا وجين دلتو تنا وجين تيسو دف صلاتاني حلال ستاتي انت لا تنا نخاو رتو صلاة حلال ستا
صلاة أبونك قبل مسلم توتا خيست أول مسلورك صلاة أبونك سكا فرسيس صلاة أبونك نمني سنتالون أتنا من طالب أنا مسلمة سيمتي أنا كافرة سيمي الدخنان جرجتشو مذبذبين بين ذلك ورا ربي جئف قوتي دوبا ربي أمسك أبي هركسا خيس جلتا أكما نمني يادوتي نمني دؤتي لهو لا نما فياد بي خرا خالق أخيتي بكتش إفتر تلال لا أدو غرغالي اللودي غرغالو اللي هندن دي نغرسي غلتني سي وضو أني بشان دبدو تيمومان أكدن ديسو تي عبادة ربي جديسو وان دبرت شوفا ربي خيتو باديبو فيدا بخنا خيس تدين دعائنا ما في قبلة نما في اللي يغوتي دعائنا الكتايو عبادة سيريسيتي في التوفي يا ربي خيا وان ندر إفران فتت شوفانين قد تدجي ودو الدنيا تنرى ديمتي أكا ورق أبريك لك الشينا وتي سيغلي قال ربي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ورك أبريسين أكنت تشانانك أفتدوها حتى وان صدقاتك قيستي ننك إيما صدقان بي غوغاتك الدنيا تنرادي مني وني إلمنا ما غوغك أبري لك شينا الدنيا ردي بي دلقة تشوف هو صدق تنف أكا أراد تنهاتي منخيتي سر صدق أتشاجرتو يا ربي هذا منخيانا فيسي من النادي بسي يوم فيدا بخنا الراخي هذا منخياتيس نيمبل فدجي جوخي سغي ساجراتو تسادي سادا دلان غرتي خينيا أكاتا غرتي إسين يربير دابتي إسا غرغارا جرتوس وان كان خيستي بإفسيتي قراءة يانن سدروا باتي هذا منخيا وجد يان دابتا يروجتو دلان كينيا أكا غرتي فوريغني بكسلا إرتي على جراتو إسان على جراتني إيرا منخيستي أخايا جتي دوبا تنافجة خانوما إسين أكانت وجين أبتو غانا الرهدون جريموتا في فاسقوتا يوديك أغرتي درسكين إساب دبرتي جارتي سارتي متا ألفؤتي كي كان إسي صداكي سودان يوني في انتلتي تركتين هي خيتيس مالك هنغانا ناخنتو ملي هنغانا خفلتو ملي وانا كان قوتو ملي أتن هيرمتو نغاخيان دوتان إسي دادتو لان أكوان قبر مقالا الرئيسي تنبيتي إفكيسا ورين أكنا خندوبة ورين أكناكو هم اللي تنديبيا والله بيا بروخ فولا ربي الأبتا ورين جتي سجارتي شان تاسيب فيكو وان يسيب مفتحر كجلك أبتو ويو يسير ركور مفتين نهي يبتو هوري أنجانا ناخنتو ملي خنين جانكون والله وركسي ربي عمري هاقا بارسو نلين هدو ميسين وركسي يطلتو فدي ربي هاقا كيلتو يومو حالة خنا راجي جرمو باتن أمة مسلمة قرم بالليسين خيسا أورمو قرم بالليسيني ربي خرار رئيسانها ميسو تدعي تقول دوبا تنابجج ورا ربي تلتو الأنفد ربي كالإلتي وان الرافو أن اللي إذني أكغافة بكا يسنجر توتي وان سن إذني ناقو يعني كغافة قونا ورا قرتي أران سنة إف ولا لإف الران فتشوفاو ربي ورا إف بيخو إسان قودي أكو بسنت ألاخين يلي تامسيني راموف خيري رتي جارس خيسان غرغارو في إفدو بنديبينا خيري غرغارو داف إسا منا خيسان نفقين إسا فرشودو إسا شيشا إسا مررتين غرغارين لا طاعة لمخلوق في معصية الله ولا تعاونوا على الإثم ربي هم ترولين غرغارين هم ترونو من غرغارين فكر يتي واني خيساهو نمتجعدل فانكين أبدا قرادن ديمو أكو تركاباتو يو غرتينك أجعلو باتي مو ما يادك تركاباتو ربي جيتنا مكانا يو غرتيفتي من ترك شيئا لله عوضه الله نمني وربي ساتي جيتش يو أنت كنيسة ربي مبيرا دابتا حركوتا ناس إسن كغرتي هم ترتي ولي أبسي هم ترتي ولي جيراتو وربي جبرت وجين هجتوتو أكنتك إيما إسن أورك شمرني ربي خيسن صداتنا وري والجيسني وربي فين اختلاط وإلا كتشودان حالي خيسن كسم لين خرا ربي خيسني ديبيا خيساهو يرو الراه خنجرتي إننا ما لبو بكان لدي الدنيا تنررت كورونا ركتشاجرو خيجت
namni haala kana keessatti odoo jiru rabbi isa fuudhuun mala katoobbaallee deebi'ee araaramallee kadhate haqa nama ifirraan galchin duutifaa dharraan ta'a bakka cufatti namni arra mana keessa ta'a mana keessa taa'ee